Daf, daf. Maal godhate? Gubadura harkatti qaba gubadura ilaali. Maal godhate isin jedhe? Ati maal? Hojii mootummaa hojjettaa? Eessaa? Achi dandirra. Hojicha jibbaartaa? Hojii sana jibbeetan hojii kee lakkisee iddoo biraa deemaa jira. Eessa? Achi fira biraa deemee iddoo biraa. Hojii maaliif gadhiifte? Nan jibbisiise. Malee sin arii namni? Itti deebi. Birrii 27,000 akka hojicha gadhiiftee iddoo kee qabachuuf namni sirratti hojjete si eebbisa waaqayyo itti deebi hojjetu. Si deebisuu danda'u mini? Itti deebi hojjetu. Ishi? In kadhattaa waaqayyoon? Nama inni yurii fi nama inni. Haruma dhuftee? Otoon karaa deemuu wanti gurguri naan jedhe. Otoon karaa deemaa wanti gurguri naan jedhe. Ishi? Achumaanan goreessatti. Akka tasaa dhufte? Akka tasaa dhufee. Waaqayyo humna jawwee sirraa waraaneera. Ameen. Ameen jedhika. Ameen. Namatu birriidhaan qoricha sitti hojjisiisee akka hojicha jibbitee gadhiifte sokkete iddoo kee taa'uuf waaqayyo machitti si eebbisa. Si gargaara waaqayyo. Ameen. Ayyaanni kee furri keessaa gargaara. Maqaan koo Abarraa Dhaaban jedhama. Kanan irraa dhufe godina Shaalixaa aanaa Dandii ganda qabaa bareedarraan dhufe. Gaheen hojii koo manaajira gandaati. Egaa hojii na jibbisiise gaafa hojii na jibbisiisu biyyaa deemna godhee hojii gatee deeme sanii booda as obboleessa koo biyyarraa naa bilbilee maal eessa dhattaa hojii gattee jedhee gaafa inni naa bilbilu achumaanan as deebi'e jechuudha. As deebi'ee asuma safara buraayyuu kana fira bira dhaqee amma waldaan jira laata safara kana jedhee nama gaggaafadhe. Nama gaggaafannaa waldaan safara kana jira naan jedhanii achumaanan waldaa dhufee jechuudha waldaa kana. Gaafa waldaa kana dhufu dura namanne amaneen beeku achiin otoo tajaajilaa jiranuu booda afuurri wayii natti dhufee ergaan naa darbee egaa hojii xonqaayitii 27,000 natti hojjetame akkan hojicha jibbee hojii sana gadhiisee biyyaa deemu taasifamaa ture. Egaa galiitii hojii kee hojjedhu irraa kaasee wanti kun sirraa cabadhanii anis galeen hojii kee hojjedhee hojii kiyyarran jira. Jijjiirama baay'ee jira. Dura hojii na jibbisiisee hojii kana sirma isaa na jibbisiisee deemi gatiiti deemi na godhe amma garuu deebiin hojii kiyya haala gaariidhaan hojjechaa jira. Egaa ani waldaa kana duratti baay'ee isaa nan dhaqee yaadu ture. Haati manaa koo beentedha. Ishiin dura amantee turte otoo walitti hin dhufin jechuudha. Akkan gara waldaa kanaatti dhufu baay'ee na wanneechaa turte jechuudha. Nan didee hin amanneeniif ishiin hin amantee hin amannee sanii booda warri waldaarree ishiidhaniin nama pheenxeen taanitti maa heerumta jedhanii baay'ee waldaa keessatti waan jedhanii sanii booda ishiin amantaa ishii namatti fuftee ani immoo guyyaa qaba waanni gaafa guyyaa isaa jedhe malee hin ta'u gara amantaa kanaatti guyyaa qaba waan ta'eef guyyichi na fidee kanaan booda namni gaafa rakkatee gaafa dhukkubsatee otoo hin ta'in namni gara waaqatti otoo dhufe otoo iyyuu dhukkubsatin otoo iyyuu rakkatin otoo gara waaqatti dhufe ani baay'ee dandeedha jechuudha. Ani garuu rakkadhee tan itti dhufe jechuudha gara waaqa kanaatti. Namni gaafa rakkate malee akka waan jiru hin beeku. Lafatti garuu otoo namni waaqatti dhufee beessuma ture. Kanaaf ani namoonni kaan otoo rakkatin iyyuu otoo gara waaqatti dhufanii gaafa rakkatte bichaa waaqa yaadachuu otoo hin ta'in gaafa kaanis otoo waaqa yaadattee baay'ee gaariidha. Duratti bakka amma ishiidhaanis akkanumatti lafaa kaatee hoggaan deemee dhufee bakka ina aarsa maaltu akkanas godhaa hin jedhee bakka na aarsa akkanumatti wanni ta'e akkanumatti na aarsaa itti maaltu si aarsa akkanumatti wanni ta'e na aarsa sitti na aarsaa itti. Kanaaf eegas illee amma jijjiiramni jira. Kanaan boodaani amantaa kiyyatti nan cimaa. Kanaan booda amantaa irraa nafuu namoonni akkuma silaa dura kaase otoo gaafa rakkatte bichaa waaqa yaadachuu otoo hin ta'in gaafa rakkinaas gaafa kaanis waan akka waan si bira jiruutti laaltee gara waaqatti akka dhufan
namoota baay'eedhaaf ergaan dabarsa.